Ashama harka funee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota Maddoolaa Miidiyaa kun sagantaa tamsaas kallattii gara miidiyaa Maddoolaatiin kan isin biraan geenyu sagalee dhalootaati. Sagaleen dhalootaa keenyaa keessaa kutaalee adda addaa armaan dura sagantaa adda addaa isin biraan gahaa turree jira. Dhimmoota dargaggootaa irratti, barnoota irratti, teekinooloojii irratti akkasumas ispoortii fi hawaasummaa irratti kallattiilee adda addaatiin biyyuma abbaa keenya Oromiyaa fi biyyoota adda addaa irraa dargaggoota adda addaa isin biraan gahaa turree jira. Keessaa dhimmoota ispoortii irratti leenjistoota adda addaa kallattiidhaan isin biraan gahaa turree jira. Kubbaa miilaa irraa akkasumas immoo atileetiksii irraa yeroo jalqabaatiif osoo hin taane sagantaa adda addaa qopheessuudhaan isin biraan gahaa turree jira. Marreegaa sagantaa keenyaa irratti keessummaa qabadhee isiniif dhufeen jira. Keessummaa keenya immoo gara miidiyaa Maddoolaatiin kan hordofaa jirtanidha. Yooyyaa baga nagaan dhuftee sa'aatii kee aarsaa gootee gara miidiyaa Maddoolaatiin eenyu jedhamtu kallattiidhaan wal barree sagantaa keenyatti deemna. Eshi galatooma carraa kana naa kennuu keessaniif fuulleettanu ani atileet Kumee Ooroon jedhama. Dhalattuu Arsii lixaa aanaa gada basaasaa ganda ficoo kaakkati. Amma immoo kanan argamu Dubaay yookaan UAE keessatti argama. Galatoomii atileet Kumee sa'aatii kee aarsaa gootee gara miidiyaa Maddoolaatiin dhuftee jirta. Biyya baqaa keessa jiraachaa yookaan immoo biyya lammaffaa biyya ormaa keessa jirta. Mee duraan dursee naannoo itti dhalatte maaliin beekama? Qabeenyi uumamaa qaba kutaan Oromiyaa hundinuu. Naannoo irratti dhalatte kun maaliin beekama? Iddoon itti dhalatte kun? Naannoon itti dhaladhe akkuma beekamu Arsiin yeroo baay'ee madda atileetotaati akkasumas immoo oomishtoota garaagaraa qaba. Kanaaf ijoolleen lafaa dhufuun achi bahaa biyya jaalalaati biyya tokkummaati. Wantoota baay'ee of keessaa qabdi. So nutillee immoo kan ijoolleen keenya yeroo baay'ee atileetiksiidhaan bahan wantoota goobazii ta'anii ijoolleen adda addaatti wantoota hojii adda addaatiin qaban biyya bareedduudha, biyya qananiitudha, biyya waan hunda oomishtu siin jechuudha. Galatoomii atileet Kumee mee dhuguma dubbachuudhaaf gada basaasaatti dhaladhee jechaan jirta. Umrii ijoollummaa isii Kumeen maal hawwaa turte? Umrii ijoollummaa keetiitti maal hawwaa turte? Namoonni hedduun dooktar ta'uu barbaadu, piroofeesar ta'uu barbaadu, inni kun kubbaa taphachuu, inni kun immoo fiigicha jaalata. Umrii ijoollummaa keetiitti akkam turte? Kumeen maal hawwaa turte? Dhugaa dubbachuuf taanaan ani umurii ijoollummaa kiyyaatti akkuma hawaasni naannoo kiyyaattis na beeku, uummanni naannoo keenyaan sirriitti na beeku. Yeroo mana barumsaa baradhutti seenaa atileet Daraartuu Tulluu barachaa turre seenaan ishii jira macaafarrana. Atileetii ta'uun hawwa ture jechuudha. Yeroo mana barumsaa deemus ganamas galgalas nan fiigaa baay'ee xiqqishuu ta'enna. Gaafan immoo umuriin kiyya waggaa 7 ta'u immoo mana barumsaa keenyaaf fiiguun jalqabee ijoolleen jiran hiriyoonni koo amma sadarkaarra kan jiran atileetii ollaa keenya keessaa ba'an keessaa nama tokkoon taqqasee atileet Tigist Girmaa naannoo tokko turre isaan duukaan kaachaa ture yeroo xiqqishuu jechuudha. Waggaa 3 baranaa Dubaay irratti 3ffaa baate turte. Hawwiin kiyya xiqqishumarraa iyyuu ka'ee atileetii ta'uun hawwaa ture. Garuu Waaqayyo hundumaafuu guyyaa qaba waan ta'eef itti deebi'ee jira yeroo muraasa madda kuteen ture. Galatoom ulfaadhu yeroo biyya jirtu namoota fakkeenya fudhatan keessaa namoota fakkeenya fudhatan illee nu kaastee jirta. Mee isaan sun yeroo ati dooka fiiddu haamlee si eeguu irratti akkam ture? Fedhiin maatii keetii ammoo garam ture? Naannoo ispoortii irratti si jabeessaa ture ammoo barumsa keetiitti deebii wantoonni adda addaa jiraachuu danda'a. Fedhiin maatii keetii akkam turan yeroo sanitti? Dhuguma dubbachuuf taanaan yeroo biyya jirutti fedhiin maatii kootii akkan fiiguu hin barbaadan ture maatiin koo. Fiigisa geessanaa jedhu tokkollee akkasumas immoo baay'ee xinnaan ture. Ijoolleen amma maqaa isaanii xaqqasan kun warroota guddaadha. Maatii kootiif hin dhaga'u didee tanaan fiiga maaliif mana barumsaa gaafan seenu jaalala ispoortii malee jaalala barumsaa hin qabu. Yeroo namni barumsa baratu ani meedaa keessan fiiga ka'ee. Halkanis gaafan luka duwwaa fiigutu jira biyyatti jechuudha. Jaalala ispoortii keessa darbeena. Osumaan akkas jedhu maatiin na dhoggaa turanii jidduudhaan immoo dhiisee gara Finfinnee galee. Gara Finfinnee galee turtii waggaa 3 booddee obboleessi kiyya ni fiiga ture. Mala gara Finfinneetti osoo deebiin duratti naannoo itti guddatteetti gada basaasaatti dorgommii sadarkaa gandaatittis haa ta'u aanaatti dorgommii adda addaa irratti hirmaachuudhaaf carraa argattee mana barumsaatiinis haa ta'u
iddoo guddate sanitti iddoo lalattetti manneen barnootaa keessatti akkam ture chaalenjiin kee? Manni barnootaa keessatti nu dorgomsiisu ture. Yeroo nu dorgomsiisanitti nan kaadhaa sadarkaa tokkoffaallee nan qaba ture. Yaa ta'u garuu maatiin kiyya itti xiyyeeffateetu waan ispoortii keessa akka inni galu waan naaf hin eeyyamneefu itti fufuu hin dandeenye. Akkasumas immoo yaa rakkinoota tokko tokkorraan kan ka'e atileetiin tokko waan tokko guutamee fi maatiin yookaan xiyyeeffannoo tokko gootti kennee galma ga'uu danda'a. So ani immoo yeroo sanitti umurii sanitti baay'ee daa'ima yaa ta'u malee alaafinnatii guddaan ofirraa qaba waan ta'eef sababbi saniin immoo itti fufuu hin dandeenye jechuudha. Innaa dhiiseen gara Finfinnee imalee turtii waggaa 3 booddeen itti deebi'ee achittis. Gara Finfinnee waggaa imaltu maaliif imaltee gara Finfinneedhaa iddoo dhalootaa kee dhiistee keessaayyuu baadiyyaa qabeenya uumamaa qabdii hedduun namatti tolaa tireeningiidhaafis yeroo hedduu atileetonni hedduun gara bosonaa deemanii shaakala gatanii naannoo tabbaa deemu. Yeroo gara Finfinnee deemtu kana guutumaan guututti ispoortii dhaabdee deemti moo ispoortii dalageetiin naannoo sanittis of jabeessitee yaadde akkam imalli kee gara Finfinnee akkam ture naannoo kanatti? Yeroon gara Finfinnee imalutti ispoortii guyyaa rabbinaa eeyyame itti deebi'a jedhee tanan abdii hin kunne dhiisee deeme. Yeroo tokko rakkoon biyya lafaa kanarratti gaafa baay'atu yookaan namni tokko alaafinnatii maatii kan fudhatu umuriin guddaa ta'ee yookaan immoo qaamaan guddaa ta'eeti miti. Waaqayyo gaafa jalqaba nama uumus tarii sammuudhaan guddaa nama gochuu danda'a. Sababbii rakkinootuma gara maatiitiin kan ka'e ani ispoortii kana keessaa maatii jijjiiruu kan jedhu abdiin kunne akkan itti deebi'u abdiin qaba garuu wanta sirreessuu qabu dirqama waan ta'eef dirqama natti ta'e waan ta'eef hojjedhee tanan maatii koo jijjiira jedhee tanan addaan kuteetu gara Finfinnee imale jechuudha. Gaafan gama Finfinnee imaluu adaadaa kiyya biran galee ishii bira osuma jiraachaa jiru. Karaa sitti osoo darbiin duratti fakkeenyaaf Finfinnee imaltee jirta. Yeroo gara Asallaarraa yookaan Asaasarraa gara Finfinnee dhuftu barumsi sadarkaa barnootaa kee akkam ture? Barumsa kutaa 8 barachuu sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa akkam ture gama barnootaati? Barnoota irratti barnoota Ingiliffaa afaan Oromoo kanneen gara aadaa kanneen itti baay'ee goobasiin ture sadarkaa barumsaati irratti illee. Ani sadarkaa barumsaa irratti osoo hin taane akka naannoo keenyaatti eessa geessi mucayyoon kun kan jedhani uummanni na eegaa ture fiigicha bakka. Mana barumsaa waan deeme ani sadarkaa barumsaa dhugaa dubbachuuf taanaan tukuratii ittiin kennu barumsa irratti. Yookaan kubbaa harkaan taphadhaa yookaan kubbaa lukaan taphadhaa yookaan nan fiiga. Wanti irratti goobasii ture isa kanneenidha. Egaa daawwattoota keenya kan dhaggeeffachaa jirtan sagantaa qophii sagalee dhalootaa jedhu gara miidiyaa Maddoolaabuutiin isin biraan gahaa jirrudha. Sagantaa keenya har'aa irratti shamarree gameettii dacheen Arsii Oromoof Oromiyaaf gumaachitee gama atileetiksiitiin biyya baqaa keessa illee jiraattu yeroo ammaa kana atileetiksii irratti biyya Dubaayii irratti leenjii keessatti argamtudha. Waa'ee Dubaayiitti ni deebina. Finfinnee deemtee turte, Finfinnee waggaa deemte akkam ture? Finfinnee ka deemteef immoo yaadni keessi milkaa'ee jira. Turtiin Finfinnee maal fakkaata? Finfinnee deemee nan hojjedhe. Maatiin koo osoo qabeenya qabanuu harka qalleeyyii turani. Harmeen koo immoo ani daa'ima ta'ee yeroo nobbee kun ni dhibamti. So dirqama waan ta'eef haadha koo nan jaaladha. Maatii koo nan kabaja. Aarsaa natti kaffalanii na guddisanii aarsaa itti kaffaluun immoo dirqama kooti waan ta'eef gara hojiitti hin gale. Hojii mana namaas hojjedhe. Birriin hojjedhu isa walirra buusee haga tokko maatii gargaare. Deebi'eetuun immoo ammas fiigicha kana mokkoree Finfinnee haga waggaa 2 osumaan mokkoraa jiru osumaan tireeningii hojjechaa jiru ammas jidduun harmeen hin dhibamte osumaan akka jedhu bakka biyya kana keessatti tireeningiin naa ta'an jiru itti fufaa hin jiru ammas abdii hin kunne itti fufaa hin jiru guyyaa waaqayyo jedhe ittan fufa kana hin jedhuun ammas paaspoortii baafadhee immoo imala koo gara Dubaayii godhe jechuudha. Galatoom ulfaatu yeroo Finfinnee turteetti keessaa Finfinneen handhuura Oromiyaati. Akkamitti naannoo shaakala argatte tiraak mara dalagdamoo iddoolee tabbaa deemtee bosona dalaguu rikabar bakkoota fiigichatti shaakalan bakkitee murteessa jira.
akkamit dalaguu dandeesse mana namaa dalagaati warri mana bira dalaydu sunoo akkamit ayyama sii kennan mana dalagaa maatii gargaaraa jidduudhaan ammoo fiigicha shaakaluun akkamsii ture yeroo sanitti chaalenjii. Mana namaa almost Finfinnee galee waggaa 3 dalagee tanan achiin booddee dhaabee adaada koo biratti deebi'ee adaadaan koo immoo baay'ee sappoortii na gooti. Anaaf haadha lammataati. Adaada koo osoo hin taane haadha lammataati. So akkan guddadhee maatii kootillee guddisee bakka guddaa ga'u hin hawwiti waan kana jalqabe. Obboleessi kiyyas ni fiigaa. Sa'aatii sanitti fiigicha jalqabee fi shaakalarra jira waan ta'eef isaan wajjin iddoo tokko deemee tanan tireeningii gochaa ture jechuudha. Galata mulfaaddu asumaan adaadaatee sagantaa kana argitee akka daawwattu abdiin qaba. Galatoomaa jechuun hin barbaada. Dhugaa dubbachuudhaaf keessaayyuu adaadaan koo haadha lammaffaati jechuudhaan yaada dabarsitee jirta. Hedduu galatoomi siin jedha. Dubaayin deemuudhaaf haala eenyu si mijeesse paaspoortii baafachuudhaaf waciileen tokko jira baasiin adda addaa ni jira. Kana wal qabatee yaada biyya ambaa deemuu kana eenyuttu roodmaappii si sirreessee yookaan mootu yaada kana si qoodee akka biyya ormaa deemtuuf haala si mijeessaa ture dhugaan jirtu maal fakkaata asirratti? Asumallee dhugaa dubbachuuf taanaan adaadaan koo Ayyeleech Dirribaa jedhamti. Ishiin galateeffadha. Biyya ambaa kanas akkan deemu ifumaan hin mari'adhe jechuudha. Gaafa harmeen koo dhibamtee bakka hospitaala hunda deemnee yaallee dadhabnu itti hammaatu. Bakka biyyoota biraa deemee qarshii gaadhaan yaalamuu qabdi kanan jedhuun ishiin mari'adhe. Gaafan ishiidhaan mari'adhu mataa waaqaa naa baastee waan hundumaa naa sirreessitee paaspoortii naa baastellee kan na gargaarte jechuudha. Adaaduma kooti. Adaadaa keettu haala si mijeesse jechaadha. Galata mulfaaddu mee karaa Dubaayitti osoo hin darbiin duratti sa'aatiin kee akkam ture diistaansii yookaan mootu fiigicha meetira meeqarra fiida 5,000 10,000 yookaan mootu walakkaa maaraatooniiti moo fiigichoota gabaaboo 800 5,500 3,000 akkasirratti fiigutti turte akkam ture leenjiin kee yeroo sanitti akkasuma ogeessa atileetiksii wajjin carraa argattee Finfinneetti wajjin haasa'u yookaan atileetota wajjin haasa'u argattee turte akkam Oromiyaa irratti caluma jedhanii waan hin fiigneef akkam ture mee muuxannoo yeroo sanitti qabdu. Dhugaa dubbachuuf taanaan sa'aatii sanitti umuriin koo waggaa 14 waan ta'eef sadarkaa gimaash maaraatoonii fiigurra hin jiru. Ganaadha waan ta'eef sadarkaa sanitti ni eeyyamamu. 5,000 fi 10,000 fiigaa ture. Asumaanis immoo na cinaa obboleessi koo ni jira irra caala. Tireeningii almost namni tokko wuxxeetii yookaan immoo qabxii gaarii fiduudhaaf waggaa 2 waggaa 3tti fudhata. Osumaan akkasitti obboleessa koo wajjin tireeningii hojjechaa jiru. Kilabii wayii jira. Kilabii Yaayyaa jedhama. Koochiin keenya kooch Biraanuu jedhama. Warra gara Ambootinna isaa wajjin hojjechaa ture. Osumaan sadarkaa gaariirra jiruun wanti kun jechuun na mudannaan adda kute. Galatoo mulfaaddu yaada nu dabarsiteef keessaayyuu dhimmoota koochiitiin illee wal qabatee leenjisaa Amboorraa jechaadha hariiroo akka wajjin qabduu fi gorsa tokko akka fudhatte nu laattee jirta. Meegaa imala kee gara Dubaayitti hoggaa imaltu haalli geggeessaa keetii akkam ture akkasuma immoo chaalenjii tokko jira eerpoortii keessatti wanti tokko nama mudatan maal si mudate boolee keessatti yeroo garas deemtu iddoo xayyaaraa seenuu keessatti bakka qabachuu irratti yeroo jalqabaa waan taateef akkam ture mee naannoo kanatti haalli ati yeroo san biyyaatti baatu maaliif xayyaara yaabbachuun ni ulfaata liiftii adda addaatu jira maatiin hundi bakka san siduu kan seenu bakka itti daangeffatamu jira waan taateef miira akkamii ture naannoo kanatti? Dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee bareeda ture. Ani yaa'u namoonni tokko gaafa dubbatanuu namni tokko hin akka abbade of jaja jedhu malee baay'ee qilxifinnaan qaba. Wanti na mudate hin jiru eerpoortii keessatti. Maatiin akkan sa'aatii kanatti gaafa na gaggeessanu sa'aatii kanatti seenii akkanaan hiriiree akkas naan jedhani. Haaluma namni hiriiru naan hiriiree liiftis ijoolleen namoonni ni yaa'u waan ta'eef namootuma sana laaleetuma liiftii sanis bahee sa'aatii kiyya sa'aatuma isaan naan jedhan sanittan taa'ee eeggadhee gaafa immoo namni tokko shakkuun jira sodaachuun jira sa'aatiin akkanarra hin dabarre gaafa jettu shakkuun jira waan ta'eef namootatti siiqeen namoota gaafadha hin sodaadhu. Innaa haala bareeda ture rabbi isaa galatu wanti na mudate tokko hin jiru eerpoortii keessatti. Galatoo mulfaaddu eerpoortii magaalaa Finfinnee irraa gara Dubaay imaltee jirta. Dubaayin hoggaa geessoo simannaan maal fakkaata ture? Dubaayin akkamitti ilaaltee jirta? Maatii walitti dhufte yookaan immoo warra bira hojjettu maadaamii keetii wajjin simannaan akkam ture? Akkasumas immoo mudannoo si qunname maal fakkaata? Kabajamtoota keenya sagantaa keenya irratti kan qopheessine sagalee dhaloota
atileet kumeedhaa yeroo ammaa kana biyya Dubaayitti argamti. Fiigicha adda addaa irratti nama dorgomaa jiruu fi asiin duras viidiyooleen isii marsaalee hawaasummaa irratti wal harkaa fuudhamee yeroo daddarbaa ture argee jira. San hundarra dhaabbachuudhaan sagantaa keenya keessatti kan waliin ilaallu ta'a. Mee kumee dhuguma dubbachuudhaaf jalqaba irratti hoggaachuu itti simannaan maatii ati bira dhaqxee akkam ture? Hagamta akka isaanii wal baruudhaaf yookaan immoo amala isaaniitiin wal baruudhaaf hagamta akka asitti furatee jira. Kanarraa yaada nu qooddee kallattiidhaan sagantaa keenya waa'ee atileetiksii biyya Dubaayitti chaalenjii keessa jirtu akkasumas immoo koomunitiin naannoo san jiru feemasoonni naannoo san jiran Oromoonni naannoo san jiran atileetii Oromoo tana bira jiran kan jedhu immoo sagantaa keenya keessatti kan laallu ta'a. Mee akkam ture simannaan jalqabaa Dubaay Imireetitti? Simannaan jalqabaa gaafan biyya kana dhufu viizaan dhufe viizaa ji'a tokkootiin an dhufe dhufnaan gara kallattumaan gara madaamii hin deemne biiroon deeme jechuudha. Biiroon na simatte Munaa jedhamti warra Jimmaati. Kallattumaan mana isheen naqee haala gaariidhaan na simatte dhugaa dubbachuuf taanan haala bareedaan na simatte nama gaariidha baay'ee nama gaariidhaan. Almost viizaan kiyya ji'a tokko hodhumate yoo mana madaamii galuu baadhee viizaan kiyya ji'a tokko guute gara biyyaa tan deebi'a. Naan jettee haala saniin na hubachiiste yoommoo carraa argadhee waaqayyo riskii keetti siin jedhe gara mana madaamii si galcha naan jettee turte ishii jedhee. Biiroo mana ishii biiroo bulii 15 taa'ee tanan buliin 15 gaafa na haftu Itoophiyaa deebuudhaaf buliin 15 gaafa na haftu waaqayyo na gargaaree mana madaamii galee jechuudha. Guyyaan 15 gaafa fu Itoophiyaatti deebisuudhaaf maaltu si dirqee mallaqa kee kafaltee deemte moo wanti kun akkamas biratti addaan nu baasi daawwattoota keenyaaf illee hubannuuf akka ta'utti bifa dallaalaatiin deemte moo akkamii moo isis si gargaaree siin deeme akkamitti guyyaa 15 si hafasi jechuudhaan yaada si qooduu dandeessi maaliif mallaqa kee kafaltee deemte waan taateef? Mallaqa kiyyaan kafalee deeme viizitii na fiddee viizitii ji'a tokkootiin na fiddee garuu mallaquma kiyyaan kafalee deeme yaa haaraa waan ta'eef waan haalli isaa naaf hin galleena waan ta'eef gaafa mana madaamii galtee sirraa jijjiiramuu baate qarama keessa ovariin irra lakkaa waan ta'eef gara biyyaa si deebisna naan jedhan ji'a takkittii kana keessatti yoo biyya galuu baatte. Sa'aatii sanatti bifa turistiitiin yoo deemame daangeffata qabaa guyyaa limitii qaba waan taateef galatoomii kanuma addaan nu haa baastuuf. Erga deemteen boodatti maatiidhaan walitti dabalamtee jirta. Maatiin haalli simannaa maatii afaanota barachuu irratti wantoonni adda addaa ni jira. Turtii hagamiin booda gara dirree ispoortiitti yookaan waltajjii ispoortiitti deebite maatiin kun si yayyamanii jiranii akkam ture? Gaafani gara mana madaamii dhaqu Arabiffi almost baay'ee natti hin cimne. Durattis yeroon adda addaa koo bira jirutti fiilmii garaagaraa fiilmii Arabinyaa isa gara Amaariffatti torgoman sirriitti ilaala. Wantoota tokko tokko dafeen qayyabadha qaanqaa jechuudha. Badaan nan dhimne almost ji'a lama caala bichaa akkas nan dhimne. Yaa ta'u manni nan deeme xiqqoo ishii chaalenjii qaba. Hojiin ni ulfaata. Badaa garmalee ulfaata akkasumas immoo amalli madaamii kiyyaa baay'ee rakkisaa ture. Chaalenjii hedduun dabarse achitti. Chaalenjii namni hin dabarsine hin dabarse. Galatoomi ulfaaddu chaalenjiin jalqaba irratti obsoo nama barbaachisaa biyya ambaa keessatti hedduu namatti ulfaate jireenyi biyya ormaa akkuma artistoonni hedduu wallisaa turanitti biyya ormaa kanuma ormaati. Mee akkam ture booda irratti hoo dirree atileetiksiitti akkamitti deebuu dandeetti? Isaanuma bira jiraachaa gara atileetiksiitti deebite moo namoota fiffiigan argiteetiin caluma jetteetti seente moo akkam ture mee gara atileetiksiitti deebi'uudhaaf maaltu haala si mijeesse? Gara atileetiksii kanas biyya kana dhufee turtii waggaa 4 booda gara atileetiksii kanan seene mana madaamii sanii galee hanga ji'a 6 chaalenjii hedduu keessan darbe baay'ee na qorte baay'ee na daraarte sa'aatii sanitti immoo manas biiroos na geessitee na jijjiiruu diddee haati koos hospitaala ciiste biyya si galcha naan jetti nama galgala na sodaachisti na daraarti ture. Ijoolleen yaadaadaa kiyyaa biyya kana keessa jiru ture. Badaniitu hojjetu waraqata hin qaban. So gaafan isaanitti mee amma maftee dhabuu bahinaan jedhan. Nan bahe guyyaan ani bahe guyyaatti jimaata qaniin jimaata mana sanii. Nan bahe bakka ani ala kana yoon bahes nan sodaa guddaan ni keessa jira yookaan miidhamuun jira wanti ta'e wayii namarra gahinaa kan jedhu nan sodaadha ture garuu haadha kootiif jecha yoo wareegames homaan itti fakkaatu kanan jedhuun murteessee bahe mana sanii akka guyyaa jimaataa bahee
cubbuu ittiin goone rabbiif haa galatu. Quufeetii miti kanan bahe mana sana. Naa akka guyyaa qidame immoo mana madaamii wayii argadhe galee. Warri nani bira tures warra Joordaanidha zeeqan isaanii. Jaarsaaf jaartii bichaadha ijoollee hin qabanii achi mana sanii bahee nan galee damoosni kiyyas bareeda ture. Almost mana san waggaa 4 hojjedhe osoo gadi hin bahin. Waggaa 4 hojjedhee haadha kootis fayyifadhee haati kootis naa fayyitee anis gammadee sana booda immoo birii kiyya walitti sassaabbachaa dhufe. Adadumaan walirra buusaa dhufe birriin hojjetadhu damooza koo. Kanuma keessa paaspoortii koo koppii isaanan qaba waan ta'eef imbaasii Itoophiyaa deemee paaspoortii kiyya baafadhee ammas immoo dhiifamni biyya kana waggaa 5 dhufa waan ta'eef ijoollee waan natti himaniif naa birrii walirra buufadhee gaafa immoo dhiifamni sun dhufu ID koo sirreeffadhee erga ID koo sirreeffadhee immoo bahee baqa mana madaamittis bahee hojii mana madaamittis dhiisee gara tireeningii kiyyaatti deebi'ee jechuudha. Galatoon ulfaadhu reefi waa'ee obboleessa keetii naa hirtee turtee keessaayyuu obboleessa kee wajjinis akka shaakalaa turtee fi galateeffannaa yaada keessatti dabarfattee jirta. Akkasuma immoo obboleewwan kee firoottan kee biyya san keessa jiraachuun akka si fayyade bakka rakkoo keessa akka baatuuf dagalee sii ta'uu isaanii eertee jirta. Isaanis asumaan galatoomaa jechuun hin barbaadu. Booda irratti atileetiksitti dhuftee jirta. Yeroo atileetiksii dhuftu kana haamleen hawaasa akkam ture mee caluma jettee shaakaluu jalqabde moo namoonni lammiilee Itoophiyaa kan biyya sanitti shaakalantu jira moo akkamitti biyya ormaa biyya ho'itu san keessatti atileetiksii deebi'uudhaaf murteessite? Ejjennoo akkanaa kana ijibbaata akkasii kana maalirraa kaatee murteessite? Biyya ho'aa ulfaataa namni keessa jiraachuun ni ulfaata. Biyya san keessatti akkamitti atileetiksii deebi'uudhaaf murteessite? Caluma jettee hojii hojjetatte wayyu. Dhugaa dubbachuuf taanaan kan jaalateef kan maraate tokkodha Oromoon ammaa koo. Jaalalli ispoortii jechuun jaalalli ispoortii hanga doomanitti nama keessaa hin bahu. Akkas dhugaa jirtu. Nama keessaa hin bahu. Ani even yeroon waraqaa hin qabnettu ijoollee keenya gaafa dorgommii seenan gaafa dorgommiin jiru laalee gaafa san abjuudhaan gaafa fiigaa bulutu jira. Dhugumatti dhugaa dubbachuuf taanaan abdii guddaan qaba ture. Bakka an almost biyya kana keessa taa'ee akkan gadi istaadiyoom irratti akkan gadi bahee fiigu abdiin qaba ture bakka. Kanaaf ani immoo sa'aatii kanatti firii ta'ee ID kiyya harkatti qabadhee homtuu nan daangessa. Gadi bahee wanti hin raffanne keessaa Dubaay imbaasiin gaafa waggaa 11ffaa kabaja wayii qopheessee ture. Yeroo sanitti tireeningii hojjechuuf anan yaada ture. Uffata atileetotaa uffadhee tonan istaadiyoomii deeme gaafa san kabaja san irratti argame. እና አትሌት ነሽ እንዴ ስሉኝ ያው አትሌት ነኝ እና ሴኒቲ ፊግ አትሌት ሸመራ ጋፍሳን ኩብ ታምኒ ኩባን ጅራ ፊግችን ጅራ ቶል ሶ ኢጆሌ ዲራት ጅራ ማለ ኢጆሌ ሸመራን እንጅርቱ ከፊዱ ጀቹዳ ኡፈተ ቲሸርት ና ከነኒ ጋፈ ቲሸርት ና ከነኑን ሴኔ ጋፈን ሴኑ ኢጆሌን ዲራሻኒ ዱበሪ አና ታከቲዳና ዙራ አፉሬ ነም ፊጌ ስታዲዮም ይረት ጀቹዳ ፊጌ ተናን ኢጆሌ ዲራ ወጂን አርፋፋ ባይ Gaafan arfafaa'u duras qophaa'ee jira tireeningii hojjechuudhaaf qophaa'ee jira waan ta'eef itti kun yaada kooti karoora kooti achi mucaa tokko arge mee gama karoora keetitti osoo darbin duratti keessaayyuu istaadiyoomii Dubaay dhaqxee wayaa atileetotaa kaawwattee deemtee jirta wayaa san kaawwachuun immoo carraa namoonni akka si dubbisaniif si laatee jira dorgommii sanarratti warroota dhiiraa wajjin fiigee jira jechaan jirta warroonni dhiiraa kun kan fiigan lammiilee Itoophiyaa nama 4 qofa moo lammiileen biyyoota adda addaa lammii biyya sanii dabalatee namoota adda addaatu dorgommii sana dorgomaa ture mee akkami addaan nu baasisa biratti fageenya meeqa irratti dorgomaa turtan marsaa 4 jechuun I think meetira 5,500 fakkaata akkam ture fiigichi sanarratti caluma jedhanii wal gadhiisa moo fiigicha kana imbaasii Itoophiyaatu qopheesse moo imbaasii Dubaay yookaan immoo akkuma waliigalaatti biyyatti qopheesse dorgommii kana? Imbaasii Itoophiyaa waggaa waggaadhaan kabaja waggaa 11ffaa ture. Kan 12ffaa illee darbee ture. Imbaasii Itoophiyaatti qopheesse isa kana tapha kubbaa miilas fiigicha ebeerbeera isa jedhamu kana imbaasii Itoophiyaatti qopheesse ture. Waggaa 11ffaa imbaasiin Itoophiyaa biyya sanitti qopheesse irratti dorgomtee jechaadha. Yaa meetira 5,500 kanan hojii fiiges lammii keenya malee biyya biraatii miti kun ebeerbeera kan keenyatu qophaa'e waan ta'eef
lammii biyya biraa hin jiru. Sagantaa sanatti dorgommii sanatti akkam ture sa'aatiin maal fakkaata shamarroota keessaa sa'aatiin qabamee jira moo caluma jedhanii dorgommii abbaa fixettuu mo'ati jedhamee eegama fakkeenyaaf dorgommii tokko waggaa fiigamu sa'aatiinis ni laallama ati sa'aatii kee gaafsan laallatteerta warroota dhiiraa sa'aatiin maal fakkaata? Gaafa sani yaadumaan osumaan itti qophaa'iniin yaadumaan deeme malee tireeringi illee hin goone shaakalli illee hin goone waggaa dheeraadhaaf an adda kute waan ta'eef zim jedheetuman ijoollee dhiiraa wajjin kaadhe gaafan kaadhuu natti ulfaate wantoota ta'e wanti dadhabbiin ni jira. Almost zim jedheetuman kaadhe malee qabxiin illee hin jiru ture yaa warroota tokko waan basii baan ijoollee meedaaliyaa hin argatanii isaan keessaa mucaan tokko sadaffaa ba'ee አትሌት ነሽ እንዴ ስለኝ አዎ እኔም እኮ ትሬኒንግ መስራት እፈልጋለሁ አለኝ ሙጫ እሱንስ ቢኒያም ጀደማ የሮ ባየ ቪዲዮ ወጪን ገዲዲ ሰሙጫ ቃላ ያ እና በቃ ወሊን ወጀናና እንጀደ እሺ ወሊን ጀኔ ሆጂ ወጀታ ሰዓቲን ከኛ ሰዓቲን ትሬኒንግ ወጀነው አምስ ወልጊቱ ባቱ እንስ ቁም ነገረኛ ተየት ወጀቴ አንስ ቁም ነገረኛ ተኤን ሆጀደ ያው ካምፓኒ ኬስ ወጀታ ገናማ ባገልገለጋላ yeroo tokko wal jajjabeessatuma hojjannee wal jajjabeessatuma itti fufnee wal jajjabeessatuma bakka wantoota tokko sadarkaa guddaarra ga'uuf yaadaa jirra kana. Galatoomii sagantaa keenya kan dhaggeeffachaa jirtan qophii addaa sagalee dhalootaa qophii ispoortii irratti fuulleffachuudhaan atileet kumee wajjin turtii gochaa jirudha. Biyya Dubaayitti argamti. Yeroo ammaa kana atileetiks irratti shaakalli guddaa gochaa jirti. Mee dhuguma dubbachuudhaaf dorgommiin suni tokko jedhee jalqabsee jira. Har'an tana diistaansii meeqa irratti dalagaa jirti kumeen akkasumas immoo wal dorgommii biyya sanii irratti kolgaltummaa gama biyya Dubaayin akkas fiigicha irra daandii irra nama arguun abbootiin qabeenyaa kaampaaniin adda addaa nama dubbisu carraa kan argattee jirti kumeen keessaayyuu kaampaaniileen biyyoota adda addaa yeroo shaakalli namoonni shaakalayyoo argan nama siiqanii nama dubbisuun ni jira. Akkasumas qabatee abbootiin qabeenyaa biyya san jiran gama beeysa piroomooshinaa waan adda addaatiin si dubbisanii yaaliin gargaarsaa wanni tokko tokko akkam ture mee maalirra jirta tamman tanatti kumee kaleessaa irraa dubbannee jirra kumeen hadha maalirra jirti? Ani har'aan kanatti abbootiin qabeenyaa namni irra dubbisee hin jiru yaa'u sadarkaa kanarratti sama yeroon tireeniingii hojjedhus wantoota tokko tokko sappoortii kan na godhu obboleessa koodha yaa'u እና yeroo tokko tokko inni sappoortii na taasisa abbootiin qabeenyaa namni argee sappoortii na godhee hin jiru namni na jajjabeessee hin jiru ani garuu amma sa'aatiin irra jiru kanatti yaa'u tireeniingii 10,021 irratti hojjechaa jira Gimaash maaraatoonii fi 10,021 5 irratti hojjechaa jira yaa'u yoo rabbi jedhe immoo dura fokkoruu irra gaafuma guyyaan geesse argisiisu wayya waan ta'eef argamanii mul'atanii dhaamurraa ifanii itti fufuu wayya waan ta'eef so amma gara fuulduraatti Dubaay maaraatooniinis dhufaa jira waan ta'eef shaakalli amma gara afootti shaampiyoona irratti cimee argamuudhaaf ana shaakalli hojjechaa jira jechuudha. Mee kumee gara dorgommiin ammatti tokko qopheessaa jirtu dorgommii imbaasiin Itoophiyaa qopheessu moo dorgommii sadarkaa biyyaalessaatti biyya sanarratti qopheessan namoonni dhuunfaa hirmaachuudhaaf carraa qaban tarii Dubaay yoo qopheessite Dubaay maaraatoonii irratti hirmaachuudhaaf namni dhuunfaa tokko kaammootu atileetiin dhuunfaa tokko hirmaachuudhaaf ulaagaa yeroo tokko yeroo orgu jira. Kanaan wal qabsiiftee hubannoon jiru maal fakkaata akkasumas immoo namoota adda addaa dubbistee jirta yookaan immoo dadhabbiin kee lafatti hafa maaliif yeroo tokko yeroo taphaadhala nama gatantu jira sababbiin isaas namoota sa'aatii gaggahaa qaban qofa biyyoota adda addaa irraa walitti fidanii suni sadarkaa piroofeeshinaalaatti ta'uu danda'a. Dorgommiin naannolee Dubaay yookaan mootu kaampaaniidhaan Dubaay dorgommiin adda addaa jiraachuu danda'a. Qaxxaamurri fiigichi qaxxaamuraa kiiloomeetira 12 kiiloomeetira 10 kiiloomeetira 5 haga 21 jiraachuu danda'a. Wantoota sannii yayyaaluudhaaf information source of information akkaataa argachuu qabdu irratti akkam mee aktiiviin kee maal fakkaata asirratti? Ammaani kanan irratti qophaa'aa jiru dhugaa dubbachuuf taanaan dorgommii shaampiyoona isa dhufu irratti qophaa'aa jira. Almost ji'oota ja'a akkas to'afa. Shaampiyoona isa dorgommii Dubaay maaraatoon shaampiyoona irratti qophaa'aa jira. Yaa ta'u malee dhuunfaadhaanis ni galmaa'u. Dhuunfaan osoo hin taane yaani imbaasii Dubaay jira. Imbaasii Dubaay dubbisee Dubaay bakka bu'ee dorgomuudhaaf wantoota akkasii yaalan jira. Shaakalli illee immoo shaakalaan jira jechuudha. As biratti dhugaa dubbachuudhaaf erga karoora akkasii qabaatte
kumeen ar'antana kiiloomeetira sanarratti yaaltee jirta fooyyeensi sa'aatii maal fakkaata dorgommichi songeen anillee atileetiin ture waan ta'eef fiigaan ture meetira 1500 irratti sadarkaa sa'aatii gaariin qaba ture yeroo biyya turetti jechaadha. Akkasuma immoo kiiloomeetira 5 irratti shaakalaan ture. Akkamii daandii fiigichaa kanarratti of yaaltee jirta tireeningiidhaaf deemtee jirta akkamii maal jirta performaansiin kumeen har'a irratti argamtu maal fakkaata dorgommii imbaasiin gaafsi dorgomsisee caalaa fooyyeensi jiru maal fakkaata kumee biratti ammantan. Amma duraan jalqabni koo kiiloomeetira 5 ture amma kiiloomeetira 5 irraa kiiloomeetira 18 irratti deematiin jira. Galanni rabbiif haa ta'u sa'aatii bareedaa jalqabanii ulfaata ture 21 gimaash maaraatooniidha. Almost amma sadarkaan irra jirutti sa'aatiin gaallee bareedaa hanga tokkoo fi wayiitti 30 wayiitti fixaa ture. Yaa hanga ji'a ja'aatti immoo gadi deemuu danda'a. Gin amma sa'aatiin irra jiru kun immoo badaa oo'a waan ta'eef Dubaay keessatti yaa ta'u oo'as ta'u immoo of eeggannoodhumaan hojjechaa jirra. Mee as biratti waa'ee sa'aatii yookaan atileetonni beektaa sa'aatii kanneen uffatanii fageessitee nutti maal jirti sa'aatiin kee tarii bareedaa ta'uu danda'a. Dhugaa dubbachuuf atileetiin yeroo hedduu sa'aatii irratti baay'ee iccitiin isaan uffatan yoo jiraate icciti sa'aatiiti rakkoon qabu. Mee rikaardiin naannoo sanii kiiloomeetira 21 armaan dura qabame jiddu galeessaan hangam ture kan dubartoota? Kan dubartoota yaa almost kiiloomeetira 21 dubartoonni tokkoof hanga 15 odoo fixxee baay'ee bareeda. Yaa ijoolleen dhiirotaa 58 wajjin osoo fixee kun riikoordii addunyaatiin yoo rabbi jedhe immoo inshaallah. Galatoomii ulfaaddu daawwattoota keenyaa kan dhageeffachaa jirtan qophii addaa gara miidiyaa Maddoolaawutiin kan isin biraan gaa jirru qophii sagalee dhalootaati. Eeyyangaa kumeen kaleessa biyyuma abbaa isii Oromiyaa irraa godina Arsii iddoo dhaloota ishii Asaasa irraa kaatee haalota adda addaa chaalenjii adda addaa jala darbuudhaan osoo harmeen isii rukkumu abdii isii bakkaan gaachuuf harallee sochii guddaa keessa jirti. Kumee maal uffatteerta alaabaa abbaa gadaa natti fakkaata. Mees biratti jidduudhaanis wanta uffatteertu kanas hawaasa keenyaa wal garsiifna. Kan Itoophiyaattis qaba. Lachuu qaba. Kan Itoophiyaattillee nan qaba. Kan abbaa gadaati yaa'u namni maanninnatii ofiit ibsata waan ta'eef. Galata mulfaaddu. Warroonni asii daawwachaa jirtan akkuma argitan alaabaa abbaa gadaa, alaabaa sirna abbaa gadaa, alaabaa Oromooti. Isaan jirti teessumarra teessee jirti. Mee dhuguma dubbachuudhaaf atamman tana shaakalaa jirta. Obboleessi keetis biyya san keessa jira. Innis shaakalaa jira moo maalirra jira? Obboleessi kee maalirra jira? Atileetiidhaanis obboleessi kee maalirra jira biyya sanitti san na gargaara jettee turte. Atileetiksiidha moo maali inni hojiin isaa? Yaa obboleessi koo Shaamballi jedhama. Atileetii maraatoon irratti dorgoma ture baay'ee goobaziidha. Nama biyyoota baay'ee galmeessedha. Biyyoota baay'ee deemee waan baay'ee galmeeffatedha. Ammaan kana kan jiru biyya biraa jiraata. Biyya Ameerikaa jiraata. Amma fiigicha dhaabee jira. Abbaa ijoollee qaba. Tidaarii qaba. Garuu wantoota tokko tokkoon sa'aatii kanatti atileetii jechuun erga fiiganitti hojiin humnaa hin danda'amu. Yaa atis atileetii waan turteef hin beekta. Wanti nama dadhabsiisuu jiraate atileetiksiidha. Ganama subii kaatee dalagdee fiigicha diistaansii deemtee ergasii ammootu waaree booda ammootu laabii san wanja jechaadha. Tireeningii san qaama qorrisiisuu, qaamota istireechaan sisirreessuu, kondeeshinii dalagama jechaadha. Ganama dalagdee sa'aatii boodas dalagda abdii waan baay'ee ulfaata atileetiksiin jecha torbaanitti yeroo 4 yeroo 5 waan dalagamu boqonnaa yoo guddaate guyyaa 2 akkasumas immoo tiraakii jira istaadiyoomii keessa kanaan naaf marsa jira teemboo jira ispiidii jechaadha akkasuma intarvaalii fiigichattu jira baay'ee ulfaataadha atileetiksii yoo ilaalan salphaa fakkaata kanatti ijoollee ta'e yeroo hedduu qaama hin qabu namni atileetiksii dhugaa dubbachuudhaaf jalqabumarraa atileetiksii irratti namni dhufe yeroo hedduu qaama hin qabu fiigicha teemboo irratti ispeeshaalii fiigicha diistaansii yeroo kiroos kaantirii fiigan baay'ee ulfaataadha. Ispeeshaalii teemboo wanti jedhamu daqiiqaa 2 daqiiqaa 5 kan ispiidii isaatiin fiigamu baay'ee nama dadhabsiisa dhugaa dubbachuuf hin beeka waan taateef galatoom ulfaaddu mee amman tanatti dhugaa dubbachuudhaaf biyya san keessa jirta hojiis dhaabdee jirta atileetii ta'aa hojii dalaguun ni ulfaata akka malee ulfaata. Akkam ture mee yeroo hedduu namni hedduun alaabaa si kennanii tiktookara viidiyoon adda addaa ni deema hin jira yeroo si jajjabeessan argina.
Misoomni Oromoodhaa yookaan miidiyaaleen Oromoos haa ta'u biyya san keessatti sitti dhiyaatanii jabaadhu siin jechuudhaan namoonni si jabeessan akka dhuunfaatti namoota jajjaboo biyya sanii qabna keessaa yoo kan akka Nasri Aanulee jira, kan akka Baabaa Nuraddiin jira, abbootii qabeenyaa jechuudhaan sooshaal miidiyaa kanarratti namoota biroo bakka biraatti yeroo gargaaran argaa turre namoota hedduu jira. Atileetiin intalti Oromoodhaa tun miidiyaaleen Oromoos haa ta'u hawaasni keenya koomanitiin biyya san keessa akkasumas immoo hiriyyoonni kee jabaadhu kasiin jedhan jiranii yoo isin hin jedhin ammoo maaliif carraan sun dhabame har'an tanatti boratillee alaabaa biyyaa ol qabuu dandeessaa haadha qabeenyaa ta'uu dandeessaa akkuma Qananiisaa akkuma Xurunesh Dibaabaa akkuma Ijjigaayoo Dibaabaa akka Masarat Daffaar akkuma Faaxuma Rooba akkuma Daraartu Tulluu isaan kana ta'uuf deemaa jirta waan taateef mee hawaasni hoo maal sin jedhee jira? Dhugaa dubbachuuf taanani jalqaba irratti Baabaa Nuraddiin jira si jajjabeessina sappoortii si goona naan jechaa ture. Anillee itti dhimmamee hin gaafanne nama tokkoyyuu gargaarsa hin gaafanne akka Oromoon na gargaarullee gadi bahee nama tokko wanti ani gaafadhe tokko hin jiru. Yaa ta'u erguman tireeringii jalqabee chaalenjii guddaa keessan ture na dhukkubees ture almost jidduudhaan na dhukkubee ture mana yaalaa galee guyyaa 3 gulukoosii irras ciisee ture. Tirfanjatiidhas naan jedhanii turanii yeroo tirfanjatiidha naan jedhanitti immoo ijoollee feemsa Oromoo shamarree nama tokko dubbiseen ture gaafa carraa lammaffaa akka malee na rifachiisan opereeshinii ta'ii tirfanjatiidha naan jedhanii gaafa na rifachiisanuu sa'aatii kanatti birriin guddaadha waan ta'eef gara biyyaa deemuuf immoo biyya deemuu hin barbaanne waan ta'eef maaliifii ani dhukkubsadhee haadha kootti galuu hin barbaadu. Ergan biyyaa bees almost amma waggaa 7 lakkoofsisuutti jira hin galle gara biyyaa maaliifii haadha koo jalqabas rabbii faa galatu gammachiisee jira moor immoo maatii koo gammachiisee milkaa'een biyyatti galuu barbaada waan ta'eef gara biyyaa galuun barbaadu dhibamee waan ta'eef shamarree takka dubbiseen ture haala kanarra jira ijoollee gargaarsa naa gaafadhuun jedheeni osuman sadarkaa kanarra ishiinis gargaarsa naaf hin gaafachiisne ni calliste. So osuman akkas jedhu ani immoo natti furaa dhufe gaafan lammata deemee cheekii of goosisu dhukkubbiin tirfanjatiidha naan jedha sun hin jiru nan fayyee gaafan fayyuu calliseen fiigicha koo itti fufee ergasii nama takkitti bira deemee ani gargaarsa hin gaafanne bakka inni bamaa turetti immoo waaqayyo gooftaan rabbiin umurii isaa naaf haa dheeressu obboleessi kiyya sappoortii na godhaa ture. Ammas immoo rakkadhus immoo ani isa hin cinqu akkuma ta'ee tanaan anis immoo wantoota tokko hojjetachaa tireeringii kiyya itti fufaa jira. Boru immoo kan boruu rabbitu beekaa jechuudha. Namni nama biraan asirraa sadarkaa dhibamuu sadarkaa chaalenjii hedduu keessa taruu dhibee baay'ee ulfaataadhaa dhibee nama kaasuun sadarkaa saniin ga'uun sammuu namaa irratti dhiibbaa guddaa fida. San hundaa daddamantee rabbiin har'a si ga'ee jira duraan dursee rabbiin galanni haa ga'u galatoom ulfaadhu siin jechuun barbaada. Yeroo sanitti ammoo namni dhufee si dubbisuu dhabuun wal hubachuu dhabuun harca'iinsi nama keenyaaf faffaca'insi kun biyyoota adda addaa keessatti daran mul'ata. Biyyi sun ammoo yeroo hedduu namoota hedduu kan biyya hambaa deemanii nama gargaaran argaa jirra. Beekamtoota yookaan ammoo warroota sooshaal miidiyaa infuleensara hedduu argaa jirra. Silaa dhalli jabeeffamuu qabu dhaloota akkasiiti egeree biyyaati abdii biyyaati galatoomi siin jechuun barbaada. Meetti aansuudhaan keessaayyuu yeroo si dhukkubeetti chaalenjii san hundaa dandeettee abdiin kutannee yeroo ammaa kanatti atileetiksii deebitee jirta. Carraa piroomooshinii adda addaa dalagu maaliif amman tanatti atileetiidha. Waan adda addaa waan akkasii kan namatti dhiyaattee dubbisuudhaan dadaleessiisaa jechuun namni keenya haadha nu namaan hin jedhu namoota dhuunfaadhaan abbootii qabeenyaa dubbisuuf yaaliin gooti jira biyya san keessa abbootii qabeenyaa hedduu jira. Kallattii kamiinuu tarii kopheen fiigichaa qaaliidhaan ni beeka. Maateriyaaliin tokko ni jira dhugaatii adda addaatu jira juusa barbaachisa. Namoonni itti dhiyaattee itti haasoo itti jira warrootuma dhiiraa maqaa Oromoo fi biyya Oromiyaa jedhamtuun namoonni itti dhiyaattee haasofsiiftee dubbiste jira. Dhugaa dubbachuuf taanaan asumaan oduun galateeffateen biran darbu yeroo na dhukkubee chaalenjii almost gaafa mana yaalaa nageessu obboleessa koo kanuunes jedhama dhalataa ammuuti. Gaafa ni kufee achi ka'uu dadhabeetu isatu baatii mana yaalaa nageessee gaafa doktoroota bira nageessu doktoroonni sa'aatii xiqqoo osoo fiduu baattanii lubbuun ishii ni darba hanga jedhamu irratti gaheen ture.
asumallee nan galateeffadha waaqayyo umurii isaa dheeressu. Namni nama ta'eef oromummaan ta'uun namni nama ta'uun gahaadha. Isa nan galateeffadha asumaan. Innaa warroota kaawwan immoo abbootii qabeenyaa dhugaa dubbachuuf taana namni itti siiqee waan tokko gaafadhe tokko hin jiru. Maaliifii ani xiqqishuma kiyyarraayyuu daa'ummaa kiyyarraayyuu yoo natti hammaatte malee gargaarsa namaa hin fedhu. Gargaarsa nama biraa miti. Gargaarsa maatii koo irraa dhaladheeyyuu hin fedhu. Gin yoo giddiin harka nama kennisiistee gadi ba'ee gargaarsa gaafadhe malee gargaarsa hin fedhu ture. Yaa ta'u sa'aatii kanatti immoo sa'aatiin kunitti gargaarsi na barbaachisa. Sa'aatiin ammarra jiru kanatti ana gargaarsi na barbaachisa. Maaliifii tokkoffaa irratti maaraatooniin dhiyaachaadha. Biyya kana keessatti immoo wantoonni ID jedhamu tokko wantoonni sirreeffatan ni jira isa kanniini. Kanniin irratti illee ani gargaarsa rabbii yookaan abdii rabbii malee gargaarsa namaa hin barbaadu. Maaliifii namni yoo ofii isaatii itti yaadee sappoortii si goona naan jedhe malee gadi ba'ee deemee gargaarsa naa godhaa yookaan immoo na guddisaa akkas jedhee nama gaafadhee hin beeku. Maaliifii warroonni na beekan jiru waan ta'eef warroonni sun mucayyoon kun boru abdii boruuti tarii carraan ilma namaa hin beekamu jedhee abbichi sun osoo kan na gargaaruu barbaade ture ta'ee ofiisaatii itti yaadee dhufee na gargaara ture. So kanaaf anillee warroonni na beekan warroonni abbootii qabeenyaa kan na beekan baay'eetu jira. Kan natti dhiyaatanis baay'eetu jira. Isaanuu itti yaadanii nan gaafanne waan ta'eef anis immoo deemee namni nani gaafadhe tokko hin jiru. Galatoomii ulfaaddu yaaduma kana sirraa hubachuu fi ni kas gaafadhe galatoomii ulfaaddu daawwattoota keenya sagantaa keenya kan dhaggeeffataa jirtan keessaayyuu dhalattoonni Oromoodha biyya Dubaay Imireet keessa jirtan kumeen har'a tarii chaalenjii hedduu keessa darbuu dandeetti qormaata gurguddaa keessa darbuu dandeessi guyyaan iccitii hunda dubbattu ni dhufa haadhatti ammootu isinuu karaarra jirti waan taateef hedduullee yaada hedduullee kennachuurraa of qusachuu qabdi jechaadha. Kanaaf warroonni biyya san jirtan keessaayyuu warroonni sooshaal miidiyaa irratti influensera taatan maqaa keessan eeruun barbaachisu of duratti guyyaan eeranni dhufa waan taateef hamma danda'ameen mucayyoo tana cinaa dhaabbachuudhaan akkasumas immoo shamarran ispeeshaalii shamarran biyya san keessa jirtan ijoollee jajjaba jira shamarran jajjaba jira akkuma cidhaaf deemtan akkuma gaddaaf gammachuu waliin qoodamaa turtan mucayyoon tunis guyyaa tokko bakka gaarii geessi waan taateef atileetii teennaa sifaan teenni jechaanii turtan sooshaal miidiyaa irratti argaan ture waan taateef suuraa ol maddii qabuudhaan isinis bakka sana wanni hin geenneef hin jiru. Gaafa rabbiin si haala mijeesse immoo bakka guddaa geetti. Kanaaf akka dandeessaniin akka gargaaran abdiin qaba. Yeroo ammaa kanatti dorgommiin keessaayyuu United Arab Emirates maaraatooniin yookaan fiigichi qaxxaamura ji'oota muraasa qofa hafe kan jedhu yaada isii keessaa hubannee jirra. Saniif ammoo of qopheessuu qabdi. Performaansii isii sirreeffachuu qabdi. Hojii humnaa dalaguu hin dandeessu. Akkuma jette chaalenjii gurguddaa jala darbitee jirti. Har'an tanatti immoo atileetiksii irratti hirmaataa tireeningii gochaa biyya ulfaataa san keessatti even Oromiyaa keessattuu ganama dalagdee sa'aatii booda hojiin dalagduu fiidee qaama kee qorrisiifta wantoota adda addaa dalagdee tiraakii dalagdee guyyaa margarra dalagdaa yoo ganama bosona dalagdee guyyaa tiraakirra dalagdaa akkasitti chaalenjii hedduu atileetiksiin dalagan jechaadha. Biyya Dubaay keessatti ammoo kan hundaa dandeettee mucayyoo tattaafataa jirtu kanaan namoonni viidiyoo kana argitan viidiyoo kana dhageeffatan of duratti haala ittiin keessummeessuu dandeettan akkaataa isii gargaaruu dandeessan wajjin mari'achuudhaan wajjin dubbachuudhaan of duratti akka bira dhaabbannuu fi seenaa wayii kaawwannee akka biraa darbinu abdiin qaba inshaallah rabbiin haa laaffisu. Meerguma dubbachuudhaaf amman tanatti ati kilaboota adda addaa biyya san keessa jala deemtee dubbisuudhaan itti ganyinataa yookaan ammoo itti dhiyaachuudhaan kilabiin biyya san keessatti atileetiksiin kilabiin hin jiru biyya san keessatti lammiilee adda addaa invaayit gochuudhaan wantoota adda addaa akka Itoophiyaatiin alatti. Ani amma imbaasii Itoophiyaa erga yeroon jalqaba fiigeeti dubbisee hin beeku. Kanani waliin kontaakti gochuuf yaada jiru imbaasii biyya kanaatii fi kilaboota biyya kanaati. Kilabii biyya kanaa ka dubbisee jira. Isaanis immoo waliin haasa'atan jira yeroo dhiyootti amma dubbisaa jira. Akkasumas immoo irra caala imbaasii Dubaayiin dubbisuuf yaalaa jira jechuudha. Hanga ammaatti wanti irra ga'een jiru garuu wajjin haasa'atan jira. Kilabiilee achi jiran keessa ijoolleen Oromoodha kan dalatiinsa Oromoo yookaan immoo lammummaa Itoophiyaa qaban biyya Dubaay keessatti hirmaatanii fiiganii yookaan immoo kilabii keessa jiranii bakka ati jirtu kanatti gahariin yoo furan hedduu jira beeruutii yoo ilaalle hedduu jira. Asii hin jiraatanii jiru garuu kilabii keessa ni jiru gin as hin taa'anii kilabii biyya kanaa keessatti ni galmaa'u biyya deemaniiti biyyatti tireeningii hojjetanii gaafa dorgommiin jiru dhufu. Dorgommiin gaafa jiraatu dhufanii dorgomanii gara biyyaa galu jechuudha biyya kanaaf dorgomanii so.
malee as hin jiraatan. Okay. Galatoomii asumaan tarii Baabaa Nuraddiin bilbilee fi dhimma keetirratti yoo dubbisne maal si fakkaata? Carraa kanaan asumaan. Rakkoo hin qabu. Mamaan itti hin fakkaatu. Rakkoon hin jiru. Galatoomii kumee dhugaa dubbachuudhaaf yaada nu kenniteen hedduu ulfaadhu namoonni adda addaas kallattii adda addaatiin sagantaa kan hordofaa jirtan kallattiidhaan toora irratti yoo arganne namoota adda addaa biyya sanarraa dubbisuuf yaalii gataa jirra yoo kan nu milkaa'u taate jechaadha. Turtii shamarree atileetii kan taate kumee wajjin gara miidiyaa Maddolaabuutiin gaaffii deebii gochuudhaan kumee yeroo ammaa kana atileetiidha maalirra jirti egereen ishee maalirra jiraa fi hawaasni keenya ammoo hagamta akka quba qaba kan jedhuuf namoota adda addaas dubbisuuf yaalii goonee jirra hanqina neetworkiitiin natti fakkaata argachuu hin dandeenye kumee asuma ammee namoota akka Nasree Anulees haa ta'u Baabaa Nuraddiinis haa ta'u namoota biroos ijoollee hedduu jira biyya san keessa ergaan dabarsituu yoo jiraatte akka intala Oromoo takkaatti akka atileetii takkaatti maaliif dorgommis eeggataa jira yoo kana jedhu yaamicha ati gootuuf harka dhabdee osoo hin taane miila dhabdee osoo hin taane ija dhabdee osoo hin taane yookaan mallaqa namaa nyaattee osoo hin taane akka ati jabaattuuf akka ati biyya keenyas maqaa yaamsiftuuf yaamicha gochaa jirta asumaan namoonni of duratti na jabeessan jettee abdii qabdu yoo jiraate keessa ergaan dabarsitu. Odoo Baabaa Nuraddiin biran ga'een asumaanillee obboleettii qaba obboleettii hangafaa guddaan ishee galateeffadha. Yaa'u lafa rakkina kootti osoo mana madaamii keessa dhaabbattee hojjettu na gargaarti na jabeessiti. Hangafatiyya naafaa jiraattu jechuun jaaladha. Itti aansee obboleessa koo biyya hambaa irratti jireenyi biyya hambaa hundi keenyaa hin beekna. Osoo hin rafin osoo hin nyaatin dhugiin ganamaa galgala wanta qabu sappoorti na godhaan hin galateeffadha. Itti aanee obboleessa koo kanuunesii fi kennaa jedhama. Kennaan mucaa Wallaggaati. Kanuunes mucaa Ambooti. Ani mucaa Arsiiti. Oromoo jechuun nama gammachiisa. Osoo isaan jiraachuu baatanii anuyyuu sin duran taa'u. Anuyyuu sinfillafiitiin jiraadhu irra. Innaa isaan illee nan galateeffadha. Naafaa jiraatan nuufaa jiraatan warroonni akkanaa kun jechuun jaalladha. Kennaa fi kunuunsiinis gara miidiyaa Maddolaawutti finnee guyyaa tokko marii laayifii gara feesbuukaatiinis ni dabarsineeti yaada. Isaanis garanatti fiddee chaalenjii ati keessa turte abbaan ofii dubbachuu waan hin dandeenyeef ofii haasa'uu waan hin dandeenyeef egeree keetirratti isaan wajjin yoo haasofne maal si fakkaata akka shamarree Oromoo takkaatti isaantu waa'ee kee beeka abbaan rakkoo ofii hin beeku ciminna ofii hin beeku laafinna ofii hin beeku kanaaf isaanis gara miidiyaa Maddolaawutti finnee of duratti wajjin marii gooneeti yaada asirratti yaada qabdu maal fakkaata? Rakkoo qabu dasna jedha. Boloota koo baay'ee isaan kabajuuf jaaladhuudha. Innaa rakkoon hin jiru. Galatoon ulfaadhu tarii ergaan dabarfattu yoo jiraate jiraattota United Arab Emirates jiran obbolawwan kee shamarran kee kallattii adda addaatiin viidiyoo kee poost gatan suuraa kee laayik gatan ergaan dabarsituuf peejii mataa keetii qabda. Har'an tanaatis gaaf tokko nam milkaa jechuudhaan mul'ata of keessee deemaa jirta. Akka nama kamiituu dalagachuu dandeessa. Garuu ammootu mul'ata namaa namni dhaabuu hin danda'u waan keessa jiru tokko. Anis akkuma kee kana hawwaan ture haalli tokko tokko yeroo sanitti na mijaa'uu dhabuudhaan jechaadha. Fiigichan dhiisee kubbaa miilaa taphachaa jira. Mee ergaan dabarsitu yoo jiraate namoota viidiyoo kee fuudhanii ishee ergataniif kallattii kamiinuu sappoortii sigatuu hin danda'anii filoo gatuudhaan sappoortii sigatuu hin danda'anii qabeenyaan sappoortii sigatuu hin danda'anii chaalenjii si qopheessuudhaan biyya san keessatti akkuma namu chaalenjii qopheessuun maqaa kumeetiin filoorsii kuma hagas yoo nu galchite chaalenjii akkasii si qopheessina mallaqaan si gargaaruurra kallattiidhaan akka eegatanii booda mallaqa si kennan waan tokko jechaadha. Kanaaf daawwattoonni keenyas kan viidiyoo kan argaa jirtan anis gara feesbuukaatiin gara tiiktokiitiin gadhiisa chaalenjii yoo qopheessaniif abbootiin qabeenyaa biyya san jirtan feemasoonni Oromoo biyya san keessa jirtan mucayyoon tunis bor gaafni isin argitee nama keenya gargaartu ni dhufa gaafa biyya keenya gargaartu ni dhufa har'a atileetiidha borammootu haadha qabeenyaati har'uma haa faarsinu har'uma haa jabeeffannu isiniin jechuu barbaada carraa chaalenjii ispeeshaalii hoteelonni biyya san keessa jirtan abbootiin qabeenyaa biyya san keessa jirtan ijoolleen akkasuma mootu hojii daldala adda addaa irratti bobbaatanii jirtan mucayyoo tana beeksisuu irratti qooda fudhadhaa isiniin jedha viidiyoon kun ragaadha gaaf tokkoof ni kaa'ama kanaaf mee ergaan dabarfattu yoo jiraatetis. Ergaan ani dabarfadhu keessattuu ijoollee mana madaamii jiran. Ijoollee mana madaamii jiran yeroo hundumaa ergaa kana isaanii dabarsuuf hawwii guddaan qaba ture. Waaqayyo immoo guyyaa kanaan nagahee jechuudha hundumtuu guyyaa qaba. Innaa
ijoolleen mana madaamii jirtan warroonni akka koo chaalenjii dabarsitan warroonni akka koo abjuu keessan ijoollummaa osoo galmaan hin gaatiin karaatti haftan yoo waaqayyo jedhe yoo fayyaan jiraate wanti hundumtu isaatiyyuu bakka yaadan ni ga'a guyyaa eeggata malee jechuudha. Kanaaf abdii hin kutinaa jabaadhaa isiniin jedha. Ni danda'ama wanti biyya lafaa kanarratti yoo abbaan illi kaayee cimee dhaabbate wanti hin danda'amne tokko koonguma hin jiru fayyaan jiraannan jechuudha rabbiin gadittennaa. Abdiin kutinaa jabaadhaa hojjedhaa warroonni immoo alamii ispoortii kana akkuma koo hawaa turtan waaqayyo haala isinii mijeechee biyya keessan bakka bu'uuf yookaan immoo abjuu keessan ijoollummaa galmaan ga'uuf yaadaa turtan abdii hin kutinaa isiniin jechuun jaaladha hundumti keessan iyyuu. Mee sagantaa keenya goolabuun duratti atileetota keessaa eenyuun dinqisiifatta atileetota biyya keenya yookaan immoo atileetota keenya keessaa atileetota Oromoo keessaa isaa ta'u kan biyyaa guutuu keessaa ta'u atileetota keessaa eenyuun dinqisiifatta? Atileetota keessaa namni na dinqisiifadhu yaa ishii fakkaata waan hin jedhinaati siifana san baay'een dinqisiifadha. Yeroo kamiyyuu ani bakka ishii bu'uuf hin taara. Hawwii kiyyaas bakka ishii bu'uun hawwii kiyyaas xaariin irra jirus immoo bakka ishii bu'uudha. Itti aansee immoo atileet Daraartuu Tulluu baay'een dinqisiifadha. Ishiidha haati fakkeenya. Nuti amma yeroo ijoollummaa keenyatti seenaa ishii baranne seenaa ishii barachaa guddanne waan seenaa ishii nu barsiisanii fi fiigicha kana kan jalqabne jechuudha. So ishiin adda duree atileetotaati hangafa atileetotaa fi ishii fi Qananiisaa Baqqalaa nan dinqisiifadha jechuudha. Galatoomii ulfaadhu namoonni hedduunis marsaalee hawaasummaa irratti yeroo hedduu suuraa siifanii fi wal maddii kaa'uudhaan siifoo siin jechaa turanii galatoomii ulfaadhu siin jedha. Ammoo waan si ajaa'ibsu almaazii natti fakkaachaa turte mucayyoo kiiloomeetira 10 irratti fiigaa turte kophaa isii inumaa marsaa hedduu naannawaa turte isiin fakkaatte sila isii wajjin haasa'u ittiin jira jedhee silaalu ittiin jira beektaa gammaatti isin illee ijoollee Oromootiin. Dhugaa dubbachuuf biyya keessa wal fakkaattanii akkaataa dubbiillee wal fakkaattanii. I don't know ani isaan na fakkaatte namoonni waan siifoo siin jedhaniif ammoo hedduu naa galuullee baatu garuu chaalenjii ati dandeetti obsa ati dandeetti waan tokko tokko jechuun mala. Almaaziin beektaati meetira 10,000 irratti kan fiiddu. Almaaz Bayyanaa nan beeka. Isii fakkaata waan si ajaa'ibsu keessaa wal fakkaattanii gaafa tokko isin jettu waan hin oolle. Siifan illee wal fakkaanna hin beeku yaa'u dhalli namaa kun wal fakkaata. Kamtu itti dhiyaate kan ani jedhetu itti dhiyaate moo kan namoonni si deeggaran itti dhiyaate ani amma almaasiin na fakkaatu dhugaa dubbachuudhaaf ija keessallee haalli dubbii keellee poozeeshinii keellee ilaalaan ture fiigicha irratti hoggaatti fi viidiyoo kee ilaalaan ture almaasiin natti fakkaachaa ture. Ta'uu danda'a hin beeku dhugaa. Marga tokko lama jechuudhaan sagantaa keenya jalqabnee gara xumuraatti deemnee jirra. Daawwattoonni keenya kan biyyoota adda addaa teessanii sagantaa kana hordofaa jirtan viidiyoo gara miidiyaa Maddoolaabuu karaa peejiitiin gara yuutuubiitii fi inistigraamaatiin hordofaa jirtan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jecha sagantaa biroo ammoo bal'inaan walitti deebina. Nagaa isinitti dhaammachuun duratti akka amaanaatti wanti isin kaawwannu abbootiin qabeenyaa Dubaay keessa jirtan feemasoonni yoo waa gargaaruu hin dandeenye mucayyootana hawaasa wal garsiisuu abbootii qabeenyaatiin wal garsiisuu carraa piroomooshinaa dabarsitanii kennuudhaan akka jabeessan abdiin qabna. Sababbiin isaas immoo dhugaa dubbachuudhaaf atileetiksii hojjechaa hojii hojjechuu hin danda'amu. Dhibbaan dhibbatti kana beekuu danda'u qabna jecha. Atileetiksii jechaan loong diistaansii sa'aatii daqiiqaa 30 daqiiqaa 45 sa'a tokko fiigdee achi deebitee hojii humnaa dalaguun ni ulfaata. Isin ammoo taalentii qabdu kanaan bakka tokkoon gaajettee waan sammuu ofii keesses akkasumas obboleessi kee Ameerikaa jiru hin geenne gargaarsa ganaa miti bakka wayiitis ga'uu qaba asumaanillee isaallee ergaan dabarsa hiriyyoota isaa wajjin doolara 50 haa taatu 20 haa taatu Oromoota naannoo san jiran itti dhiyeeffatee maaliif intalli tun yookaan obboleettiin teenya tun bor biyya bakka buuti maqaa gosaa bakka buuti maqaa Oromoo bakka buuti maqaa Itoophiyaa bakka buuti maqaa Afrikaa bakka bu'uu dandeessi waan taateef Oromoota naannoo jiran san dubbisuudhaan qaanyii miti intala teenya takka atileetiidha dorgommii eeggate jechuudhaan dubbisuudhaan akkas bira dhaabbatan abdiin qabna moorin mootu hawaasa biyya saniitu si jabeessuu qaba. Koomunitii biyya saniitu si jabeessuu qaba. Koomunitiin Oromoo biyya san keessa jiru abbootiin amantaa abbootiin gadaa akkasuma immoo miidiyaa infuleessarra warroonni ta'anii bakka biraatu gargaaraa jiran qe'ee ofii keessaa bakka sanarraa akkas bira dhaabbatan yaamicha goona. Kuni kadhaa miti. Ispoortiin kilabiin tokko hoggaa dhaabbatu gargaarsa maateriyaalii barbaada, gargaarsa soorata barbaada, leenjisaa barbaada. Leenjisaallee ofii keetii waan ofiif taatee jirtuu fi atleast maateriyaalii tokko tokko wantoota adda addaa piroomooshinii yoo sii kennan fakkeenyaaf peejii wayii filoo go'isuudhaan 100 nu galchisiin jechuun 200 galchee jechuun wantoota akkasii chaalenjii si qopheessuudhaan si gargaaruu hin danda'anii
haala isin walii tumsuu hin danda'ama. Sagantaa keenya goolabuuf dirqamne jira. Ergaan xumura irratti dabarfattee yoo jiraatte kallattiidhaan carraa silaadhee sagantaa keenya irraa asirra goolabne sagantaa biroo ammootu hiriyoota keessan kanneen akka kennaa fa'aa wajjin waa'ee keetii waa'ee naannoo sanitti ture akkam akka ture irratti yaada tokko tokko wajjin haasofna. Gara kiyyaan goolabee jira ergaan dabarfattee yoo jiraatte carraa silaadhee jira. Hayyatillee carraa kan naa kennitee naaf fayyadu guddaa galatoomii. Dhugaa dubbachuuf taanaan hanga har'aatti ani namoonni baay'een viidiyoo kiyya argaa jiranii feemisoota baay'eetu na beeka. Viidiyoo kiyya arguu bichaa osoo hin taane feemisoota baay'eetu na beeka. Namni kamuu itti yaadee haala kanaan itti yaadee na dubbisee yookaan wanta ani barbaadu na hin gaafanne ati immoo na kabajee sagantaa kana naa qopheessuu keetiif guddaa galatoomii siin jedha. Asumaanis ani dhaamsi koo Oromoo jabaadhaa walaa jaalannu walaa jabeessinu keessattuu immoo wal gargaarsarra jaalalli hundumamoo waan ta'eef walaa jaalannu kutaa wal qooduu haa dhiisnu Oromoon tokko Arsiis ta'ee Jimmas ta'ee Baalis ta'ee Shawaas ta'ee nuti hiddi keenya tokko wal keessa jira dhiiga tokko waan ta'eef walaa jaalannu walaa kabajnu nutis yeroo mana madaamii jirruttis nutis yeroo humna qabnu rakkataa gargaaraatuma turre ni gargaarrasii. Waan baay'ee keessa dabarre waan ta'eef soo kanaaf kan rakkate hanga qabnu birrii lamaanis ta'u sadiinis ta'u walaa gargaarru kun waan buuteettis hin baddii wantuma waan taanetis waan balleessinuudha. Walaa gargaarru siniin jedhama. Dhugaa dubbachuudhaaf yaada kee keessa yaadni natti fide at least geemiilee si qopheessuu hin danda'ani akkaataa adda addaatiin nama gargaaruu ni danda'ama. Mee jidduudhaan immoo atileetonni wallisuu hin danda'amu akkami soo wallee tokkollee jidduu nuun buusin geerrarallee haa ta'u. Waan tokko tokko jidduudhaan akkamiin wallistoota keessaa eenyuun jaalattaa wallee eenyuutti nu affeertame amma? Wallistoota keessaa wallisaa ani jaaladhu wallisaa Galaanaa Gaaromsaa nan jaaladha. Akkas. Akkas. Wallisaa Urgee Asheetullee nan jaaladha. Maqaa isaa hin beeku isa sadaffaa ani maqaa isaa hin beeku wallisaa tokko baay'een jaaladha. Sirba isaa dandeessaa? Kaabala Arsii isa waan jedhee sirba hiyyaa nan beeka garuu yeroo wayii Dubaayii dhufee ture. Kaamolee እንደዚህ Kaamolee Ibroo ibsa. Mee waan roosee rigaa sagantaa keenya goolabna sirba tokko dhufee. Sirbu hin beeku dhugaa dubbachuuf taana. Sirba badduu siin taphachaan ture abshir rakkoo hin qabu warri nu dhaggeeffattan hundi keessanuu mana keessan teessanii sagantaa kana viidiyoo ilaalaa turtan galatooma isiniin jechaa sagantaa bal'aaf duratti immoo hiriyootis akkasumas immoo namoota dhimmi kun ilaalu kan akka Baabaa Nuraddiin namoota adda addaa Jibriil Kaargoofa ijoollee hedduu biyya san jira isaanis dubbisuudhaan piroomooshinaanis carraa adda addaa akkasii kennuu danda'an irratti akkasumas immoo influenceroota biyya san jiran abbootii qabeenyaa biyya san jiran namoota hedduu nan beeka isaanis carraa beessa atileest yoo si kennan waan tokko tokko peejii akka guddistura yoo si kennan ati sammuu keetiin hojjechuu danda'u qabda humna qofaanii miti carraalee akkasii ilaalan obboleeta keeti yoo gaafattee irraa dhabdellee hiriyoota keeti biyya walitti qabnaa maqaa walitti qabnaa hidda latiinsa oromummaa walitti qabnaa uummata akka sodaatis hin jechuun barbaada kaleessa maan gaafatis hin jaalatu saatamma bormaaratoonii tokko mo'atte yoom nu gaafatte nurraa dhabdee yoom nu dubbiste kan jedhan hedduun isaanii komii waan dhufuufi gaafadhu viidiyoo hojjedheera ani viidiyoo mammaa kiyya irratti hojjedheera asliin fooloo kiyya ture fooloorsi kiyya ture gama tiiktokkitiin asliirlee qalbii fakkeechee aslii irrattis hojjedheera maakii irrattis hojjedheera ibsaa maannoo iluuko isa Ameerikaa jiru isa irrattis hojjedheera raachuu irrattis hojjedheera yaa una arguu hin dandeenye waan ta'eef ittuma anillee namoota keessaa beeku namoota hedduu na eertee jirta aslillee yoo taate makiillee yoo taate iluullee yoo taate hin beeka garuu ammoo jala caalaa dursi hawaasa biyya sanii ilaallata yoo hawaasni naannoo sanii si sochoose Oromoon kutaa biraa bakka biraa jiru biyya biraa jiru si bira dhaabbata maaliif kabobaa kee jala jiru sun si arguu dhabeen ammoo gaafiidha kanaaf inshallah isaan illee haa jabaatanii namoota ati eerti kanas anis ammoo viidiyoo kana sagalee kana mureen ergaa fi galatoomi siin jedha ulfaadhu turtii gaarii waliin dabarsine sagantaa hedduu asiin duras qopheessaan ture waan taateef dadhabbiin qabaa galatoomi yeroo biraa bal'inaa walitti deebina kennaafaa akka nuuf iddoo abdiin qaba sagantaa itti aanutti. Nan fide rakkoon hin jiru hayyaatillee galatoomii waaqayyoommoon waa milkeessuu haala bareedaadhaan nama wal arguu nama taasisu. Galatoomii nagaatti nu buli hayyee.